kana bara qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Waan hundumaan fuula dura Waaqayyo gooftaan gooftaa Waaqayyo mootiin moototaa biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis nageenya nuu laatee fagoodhaa dhiyoodhaas humna waaqummaa isaatii isa jabaasuun waamee asitti maqaa qulqulleettii wareegamtuu arseemaan nu eebbisuu nu barsiisuu nu fayyisuu waan jaallateef waaqa abboolii keenyaa waaqa haadholii keenyaa waaqa qulqullootaa isa samii lafa kana uume isa hundaa qabu isa hundaa gochuu danda'uuf galanni hooqubaanis guddinni bara baraan isaaf haa ta'u. Kabajamtoota abbootii koo luboota, kabajamtoota obboloota koo daaqonoota, kabajamtoota haasaa garaa garaan hojjetoota mana waaqayyoo kanaa kan taatan, kabajamtoota hirmaattota waltajjii kanaa kan taatan, abbootii, harmootii, obbolawwan daa'imman, kaadhimamtoota Yerusaalem, jaalallee qulqullootaa, jaalallee tolootaa, Waaqayyo abbaan keenya kan jaallatee jaallattanii kan inni kabaje kabajanii ulaa kanatti kan argamtan maqaa Waaqayyo jiraataatiin akkam jirtu. Ani maqaan Waaqayyo abbaa keenyaa, maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyo fayyisaa keenyaa lafa kanaatti hangatanii ba'aa jirtu hanga dhiqatee kaabaatii immoo hanga kibbaatti uumama isaa hundumaa biratti yeroo hundumaa maqaan isaa kan sodaatamee kan galateeffame nuuf haa ta'u. Akka jaalala Waaqayyoon barumsni ammoo walitti baran yaa Gibxi Waaqayyo duumessa riifataa yaabbatee gara kee hin dhufa. Waaqa tolfamaatiif immoo ni caccabsaa. Kitaaba raajii Isaayaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1. Mata dureen barumsa keenyaa kanarratti bu'uureffatee ta'a. Yaa Gibxi Waaqayyo duumessa riifataa yaabbatee gara biyya keetii ni dhufa. Waaqa tolfamaatiif immoo ni caccabsaa. Sagaleen kun sagalee raajii. Sagalee raajiin kun kan dubbatamee waa'ee Gibxi keenya maaranii baasheen gooftaa keenya baadhattee Gibxitti godaantuu fi raajii raajanidha. Gooftaan Yesuus Kiristoos haaraa keessatti gara fuula duraatti dhufee waan hojjechuudhaaf jiru hundumasaa duraan dursa raajota kaasee fakkeenyaan fakkeessee raajee dhufee kan raawwateedha malee akka bishaan tabbarraa dhangala'uu yookaan immoo akka keessummaa tasa dhufuu ammalee amma kan raawwatame miti. Hunda isaatiifuu raajiin raajameera. Mee Gibxi maaliidha? Duumessa riifataa kan jedhame sun maaliidha? Waaqayyo immoo duumessa yaabbatee gara kee dhufee waaqa tolfamaa kee caccabsa jechuun maal jechuudha? Godaansi maaliif barbaachise Gibxi maaramiidha? Godaansi maaliif barbaachise mucaa ishee fayyisaa addunyaa gooftaa Yesuus Kiristoos maaliif barbaachise? Waa'een godaansaadhaa manni kiristaanaa keenyaa yoomii kaastee yaadatte? Yeroon godaansaa suni waggaa 3 fi ji'a 6 yookaan waggaa 1260 guyyaa 1260 kun yoom yaadatama? Waa'ee godaansaa kitaaba qulqulluu keessatti maaltu barreeffamee jira? Seenaa kanarraa suni kan barru yeroon kun yeroo godaansa Gibxi keenya maaramitti yaadannu waan ta'eef fulbaana 26 kalee darbee kaasee hanga hidaar 6tti yeroon kun yeroo yaadannoo godaansa Gibxi keenya maaramitti. Kanaafuu godaansa addunyaa, godaansa qeerraa godaanuu, godaansa amantii keenya buufnee godaanuu, godaana akka malee yeroo malee namatti dhufu sana jala akka oollu
godaantee waa'ee rakkina godaansaa kan beektu haadha keenya Maariyaam wajjin akka taanu isheen immoo ilma ishee nu kadhattee mana Waaqaa keessaa godaanuu jireenya keenya keessaa godaanuu tarree qulqullootaa keessaa godaanuu akka nu gochitu yeroo kana keessa abbaan danda'e subaa eegalee abbaan danda'e immoo xooma sidii kana xoomee abbaan danda'e immoo kadhannaadhumaan yaa giiftii koo naaf jettee hoggaamma kanaa rakkatte rakkina na oolchi gidiraa na oolchi jennee kadhachuu akka dandeenyuu fi akka irraa hin gargannuu fi waa'ee kanaa gabaabsee walitti hin baran. Seenaan godaansa waggaa 3 fi ji'a 6 kuni salphaatti amma kanan irratti dubbadhee xumurus miti. Ijoo ishee duwwaa amma danda'ame isinitti hima. Kana fatiin garuu kitaaba galmee seenaa jedhu kana fuula 40 kaasanii barreeffamee immoo jira waan ta'eef warri qabdan irraa ilaaluu dandeessu. Warri hin qabne immoo jiraattan firee muraasa deemu jira waan ta'eef bitattanii irraa dubbisuu dandeessu. Waaqayyo nu haa barsiisu. Gibsi maali? Waa'ee Gibsi ganaa bara seera laphee keessa abbaan keenya Abrahaam beela addunyaatti dhufee jennaanii biyyattiitti godaanee ture. Seera uumamaa boqonnaa 20 Gibsitti godaanuun durumaan tureera. Inni Abrahaam gaafa sana abbaa amantii ta'ee abbaa Waaqayyo mana isaatti Sillaasee simate ta'ee utuu jiruu beelli dhugnaan garuu Gibsitti godaanee ture. Fakkeenyi kun kakuu haaraa kanaaf fakkeenya. Kan lammataa karaa Yoosef Yaaqoob ilmi Yisihaaq akaakayyuun Abrahaam karaa isaa namni 71 Yoosefii dabalatanii ammas beelli dhugnaan Gibsitti godaananii turan. Seera uumamaa boqonnaa 37 tokko irratti aga 39 irratti Yoosef gurguramuu isaa agarsiisa. Obboloota isaatii. Seera boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa kaastanii immoo maatiin isaa abbaa isaa Yaaqoobiin dabalatee lubbuun 70 Gibsitti godaananiiru bara beelaa. Kunis akka haaraa keessatti gooftaan hundaa qabu, gooftaan hundaa danda'u, haadha isaa dubaroo Maariyaamii baadhatee bora akkachitti godaanuudhaaf jiruuf fakkeenya fakkeeffamedha. Raajiin raajames immoo jira. Raajiin raajamee maaliin laattanii tokko akkuma silaa mata duree godhee dubbadhe Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1-2 irratti Waaqayyo akkas jedhe yaa Gibsi yaa Gibsi Waaqayyo duumessa ariifataa yaabbatee gara biyya kee ni dhufa Waaqa tolfamaa keessa caccabsee ni hurreessaa jedhee raajii ture. Asirratti Waaqayyo ni jedhame Gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos akka namaatti tawaayidoodhaan Maariyaam durbarraa kan dhalate yoo ta'e illee suuta suutaatti akka namaatti kan guddate yoo ta'e illee kan namni hojjetu hundaa cubburraa kan hafe hundaa hojjeteera yoo ta'e illee inni eenyudha? Inni Waaqayyoodha. Ibroota boqonnaa 1 Ibroota boqonnaa 2 yoo dubbistan arguu dandeenya. Mul'ata 1 lakkoofsa 7-8 irratti alfaa omeegaa akka ta'e arguu dandeenya. Alfaa omeegaa jechuun isa jalqaba ture, isa borii sullumaa dabarsee bara baraan hafee jiraatu Waaqa akka ta'e xaafee jira. Keessumatti immoo mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti akka namaa ta'ee dhufee fannifamee du'ee awwaalame du'a mo'ee ka'uudhaan du'a barbadeesse du'aaf Si'ool irratti aangoos ni qabaate jedha. Galanni maqaa isaatiif tokkodha. Yesuus Kiristoos eenyudha? Waaqayyo. Teelaatti deemnee yoo ilaalle wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti hundumtuu isaa ta'e kan ta'e illee tokko isaa malee kan ta'e hin jiru jedha. Kanaaf inni Waaqayyo iddoo baay'ee caqasuu ni danda'ama akka inni Waaqayyo ta'e. Garuu
نمت متاي قدم يسد برو مارو كيس نمت متاي كاسوش كيس نمت متاي أكنمات بيجلسيت دبرو مارو كيس غدا كناهو واقعي دوبه سريفتا يا بتيرو جو واقعي نجل مغوفتا يسوع كريستوس كبوبو ماريس يسوع كريستوس فغور تنگري راجون اكدلوني تلان كان واقما سشكني ارانسا ركت جدن بيكي واقعي نجل دوبا يتواي ثوابا ينوتي ميدو كنتني دبل فاسا وتمي تور مرت واقعي إلي أنول بأي غلطي أن أول بأي كذا فهمي غرو كبوارا كيسر تين إلي أن غلطان أول بأي وجير كبوارا تو كسر كبوارا تسامي كذا نيجولا يسوع كريستوس غرو داود مانجر راجي واقعي يوجد كنا هو واقعي يسوع كريستوس خراب دورا فاسا تو باتة مسكتة نكوم سجاتنا سكرت واقعي أكنا مريباكو أكبر داري جواب تجد جمومالان أودو دعاء كيسا كأيجا ريبا كيسا دم كأيجا جدي وايد أكون ساتلم واقعي جدي واقعي كنا فكات دبي تنرسول النام راجون لفقود ترجمي واقعي إنجودان إلما نمان Eenyuudhaan Yesuus Kiristoosiidhaan eenyuudhaan ilma dubaroo maaramiidhaan eenyuudhaan qoricha addunyaa kana fayyisa addunyaa kana dhuguma immoo nama ta'ee kan addunyaa fayyisu eenyu kanaaf Yesuus Kiristoos inni waaqayyo kanaaf faarfannaan keenya lallabii keenya qiddaaseen keenya Yesuus Kiristoos waaqayyoodha jettee lallabe kan warri biraan garuu maal jedhu araarsaadhaa jedhu मालूम ना साफ दबा सके वाली देखने गरु कंगुर्रा कपड़े लूबा वंगले युवांगन बुकुन्ना सत्य लकुम सत्य में बुकुबार युम्बा को बेतनी अमंतनी योनाती अमनु आबातनी बुके सरिन दूसु जिस हमें युम्बा यीशु क्रिस्टोस दबा साबेगा यीशु क्रिस्टोस एन्युडा नादे मिसाक एन्युडा वाकेयोडा एन्युडा फरिसाडा eenyudha abbaa murtiiti eenyudha hundumaa kan uumeedha eenyudha alfaa omeegaa kana adda baasaa akkasitti dubbata kanaafuu dubbii kootti gaafatiin deebisu waaqayyo duumessa rifataa yaabbatee gara biyya keetii ni dhufa yeroo jedhu maaram durbarra taa'ee gara kee dhufe jecha duumessa rifataa kan jedhamte eenyudha giiftii maaramiidha ariifata kan jedhamte maaliif gamaan waaqayyo qulqulluu Gabri'eel wangeela Maatiyos boqonnaa lamarratti Yoosefitti mul'ate Maaramitti mul'ate yaa Maarami yaa Yoosef mootichi Heroodis ilmoo kee kana ajjeesuu waan barbaadu amma atattamaan dafiitii fudhadhu Gibxitti baqadhu jedhe atattamaan akka hima gamaa kana dhageesse utuu teellaan ilaalin utuu kan biraa maal qabatee maal baqsuuf jedhin mucaasha tokkicha kana nuuf oolchuudhaaf jedhe fudhattee Gibxitti godhaan battaluma dhageesse ariifataa jechuun kana akka dhageesse mee waaqayyoon jedhin malee amatu ta'e ammatu asirraa amma baqadhaa godaanaa amatu jedhani wanti baay'ee nu deemuun jiru jira akka haadha manaa lukkuu jedhani maal qabatee maal fuudhee jennee cinqamu laata kamiinan fuudhee kamiinan dhiisatu jedhu yeroo nu fudhatu laata see garuu yeroo nu fudhannu kan isheen battaluma sana fudhattee godaanuuf kaas inni ishee tokkichi qoricha addunyaa kanaa kan ta'e qofa ni kanaaf dubaroo Maaramii ni jaallata irbaata jireenyaa buddeena jireenyaa sana akkasittiin godaantee du'arraa nu hambisteetti waan ta'eef rakkatee rakkina keessaa kan nu baasu taasisteetti waan ta'eef kanaaf ishee sababa nuyi jaallannuuf baay'ee akka abbaan hiriyaa qofte abbaan hiriyaa matsaafa galootoo isaanii lakkoofsa gubbaarra yaa Maaramii sababa si jaallannuuf qabnaa jee akkuma jedhe sababa jaallannuuf baay'ee qabna sana keessa tokko waa'ee godaansa kanaaf ariifataa kan jedhameef kanaaf
giftiin keenya dubaroo maaramin duumessatti fakkeeffatu. Duumessi waa baay'ee qaba jedhama. Duumessi qabbana qaba. Duumessi diinalla qaba. Duumessi mulluqa balleessa. Duumessi bokkaa dachee lafaa jiisee uumamaa sooru biqilatti firee dhaqu qaba duumessi. Kanaaf giftii keenya dubaroo maaramin duumessatti fakkeeffatu. Mee waa'ee kanaan tokko isinii dabala. Tokkoffaa Matsaafaa Moototaa boqonnaa 18 lakkoofsa 44 waggaa 3 ji'a 6 bokkaan lafarraa gogee ongeen nama fixee ture, uumama fixee ture, biqila gogsee ture. Waggaa 3 ji'a 6 ongee ta'u jechuun sa'a Addaamii fi ijoolleen Addaam waggaa 5,500 Si'ool keetti gubachaa jiran sanaaf fakkeenyaaf. Bokkaa jireenyaa Kiristoosiin Waaqayyoon dhabanii saasaa rakkachaa turan kan agarsiisuudhaan. Kanaaf yeroon kun yeroo darbu, yeroon kun yeroo xumuramu gara ba'aa buutuutti galagalee si'a torba ka'ee ijaajjee jilbeenfatee Waaqayyoon kadhate jedha Eliyaas. Yeroo gara torbaffaa irratti maal argee duumessa xiqqoo amma abootti harkaa geessu argee jira. Duumessa xiqqoo amma abootti harkaa geessu gaafa argu mooticha akka Abiin elaagaa amma duumessa xiqqoon argamteetti. Duumessa xiqqoon kun immoo bokkaa guddaa addunyaa mara waliin ga'u amma bokkaa kana roobsee dachee lafaa jiisuudhaaf jedha. Saragallaa kee yaabbadhuuti amma mana kee geessutti fiigi jedhee jedha. Kitaaba Ammaarraa seenaa isa kan biraan beektu waan ta'eef ijoo ishee duwwaan dubbachuu barbaade. Akkuma inni jedhe san dubbatee turin duumessi xiqqoon sun bokkaa guddaa addunyaa mara qaqqabu roobdee jedhe. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Duumessi sun maal fiddee? Bokkaa guddaa. Bokkaa guddaan sun eenyudha? Gooftaa Yesuus Kiristoos. Bokkaa guddaan jedhame sun Gooftaa Yesuus Kiristoos. Addunyaa kana kan soru, addunyaa kana kan jiraachisu, addunyaa kana kan jilchu, gogiinsa addunyaa kanarraa balleessuudhaaf aboo guddaa kan qabu bokkaa kan fakkeeffame Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kan nama dhibu waggaa 3 ji'a 6 fi caamte turte miti. Gaafa sana bokkaan jalqabaa gaafa roobu ganama sanyii facaasan namoonni gammadanii sa'aatii 3tti hin biqilee, hin daraaree, ija naqatee irraa ciranii nyaatan. Sa'aatii 6 irratti kan lammaffaa facaafatanii 9tti hin bishaate, hin facaasanii, hin biqilee, hin bishaate, hin gogee, hin makaratanii 9tti sadaffaa facaasanii. Daganaa sa'aatii 1 yeroo ta'u kan waggaa sadaffaa biqilchi akkas. Egaa hafuura Waaqayyoo kun hundumtuu tirkumii qaba. Kan kana godhe maal inni jettanii duumessa xiqqoo sana bokkaa guddaa fide jechuudha. Kanaaf giftii keenya dubaroo maaramiin duumessa xiqqoo. Kanaaf abbaan Efreem guddaasee isaarratti, abbaan Hiriyaaqoos qiddaasee isaarratti yaa maaramii dubaroo ati qaama xiqqoo siyaa taatu Waaqa isa guddaa addunyaa kana uume addunyaa kana barruutti baatu akkamittiin baachuu dandeesse? Eessatti baachuu dandeesse? Qaama kee keessaa gara kamitti murtaa'e? Kan isaan jedhaniif duumessa xiqqoo addunyaa kana kan olii ga'u bokkaa kan fidde waan taateef akkas jedhan. Kanaafuu duumessa ni jedhame jedhamudha. Dubaroo maaramiidha jechuudha. Firoota Waaqayyoo. Utuu duumessi hin jiraanne bokkaan hin jiru. Kanaafuu duumessa bokkaa qaba. Kanaafuu giftii keenya maaramiin bokkaa jireenyaa bishaan jireenyaa sana obaasu. Yoo bokkaan jiraate malee jireenya uumaa tokkotiin qabu dacheen lafaadhaa biqillis jireenyi dhala namaa uumama kamiyyuu. Kanaafuu isa kan nu argamsiifteedha. Kanaafis nu ishee ni jaallanna. Kanaafis nu ishee ni kabajna. Kanaafis nu haala keenya ni jaallanna. Kanaaf raajaan kun Waaqayyo duumessa ariifataa yaabbatee gara kee dhufaa. Inni jedhe sun dubaroo maaramii irra taa'ee gara kee dhufaa jechaa isaa.
واقع الفما كي يقول تشاب ساجد جبت واقع الفما كم بكم سبون إسرائيل براسينا كسر واقع الفما واقع السودان بمجبري أنك رثني كنيسان الدين واقع يوم قرني نمون نبايا براسنا كسر تكنبن إسا بران جتن سن واقع الفما واقع وكان يبغى صدق بتكيس كابتن أملا جرا براتني سندرا براتني أما مسلم أركواك أركض تي مدود أوصل إيه قدرت تبني آرون من كذي كان جبير راوات الماجد جرا براني ديكا واقعيون إيه قدرت تبني أجايب سا إيه قدرت تبني أو كنا ساني مسلم إيه قدرت تبني كنا بتالي مكمل بارني واقع الفما قدرت تكن سر مجر كبني كنا سيرا بوسط دومي لبرت كنا كروس كنا جيب سوا كتر واقع السودان كم بيكم كنا واقعيون واقع الفما هي تشوف سودان غرقيني كفا تقول ممو أديمني غودانني أشجعاني مللي برو بارني غوفتا كيني بات دانغا جرا رغا فكم مغالا سنه كي سوى كتر ما دين چچابه سيطان دي كيسا دا إيه چراني جدي سے بھئی سيدنا كذي نبر كيسه سيدنا قرآن سے کیسے پچا یو آباد نگرت نکد دی چچا بے ایک علماء گلت گودال سی ماری برواچ سدت ربنا اسفل لگ تو فکینی فکے فم اسر تکس راوت لما راجی راجا میں کن اکراوت راجی راجا میں کن بائی تو کو سنی دبل تو کو صاحب كلام بتا راجي اوسي بكنا كنتوكو لكم سكرت برايك بتا راجي اوسي بكنا كنتوكو لكم سكرت ما جري بر فمجراني اني مچاكو گبسيتي وامي يجري تامي واقعيوس جدي اني مچاكو بيه گبسيتي وامت يجر سكمي وان مالك وان godaan saan akka isaa as dubbote achitti godaane san yeroon godaan isaa xumuramee jennaan tulluu qusqaan gubbaa hidhaan gaafa ja'a gaafa isaan dhaqanii yaabbatan irra mulani waaqayyo ergamaa isaa qulqulluu Gabri'eel uraanii kan jedhanis jiru itti ergee yeroon dhiphina keetii yeroon godaansa keetii raawwateera yaa dubaro maarami yaa Yoosefi mucaa keessan kana fudhadhaati biyyatti deebi'aa inni mucaa kana jeesu barbaaru Kiroodos du'eera ootii jedhee jira galanni waaqayyootiif haa ta'u jarana hundi isaa yeroo qaba godaanuun yeroo qaba godaansaa yerootti deebi'an jira rakkachuun yeroo jira yeroon bal'inaa jira kanaafuu rajiin kun mucaan koo Gibxiitii waamee inni jedhu akka raawwatamuudhaaf edda yeroo du'e booda ergamaa waaqayyootiin kottuu gali jedhee itti himamee yeroo dhufanii biyya isaanii ga'anii obboleessi Heroodis immoo muudamee jira iyyuu Arkiloos namni jedhamu kunis mucaa koo mul'isu ilmoon bofaa bofa waan ta'eef jettee biyya Yihuudaa dhattee taa'uu dhiistee biyya baddaa Israel keessa gara kaabaatti kan argamu Galiilaa Naazreet iddoo jedhamu dhattee taa'uu filattee jedha. Biyyi isaanii Yihuudaa jechuun kaartaa Israa'el irraa gara kibbaatti kan argamudha. Kibba dhiisanii biyya isaanii dhiisanii Galiilaa Naazreet waan guddateef Naazreet Yesuus jedhame. Egaa achirrattis Maatewos boqonnaa lamarrattis raajii Hoosee raajii kun haraawwatamuudhaaf jecha mucaa koo Gibxiitii waamini jedhu haraawwatamuudhaaf jecha ergamaan dhaqee itti beeksifame. Kanaaf raajiin kun akka raawwatamuuf jecha. Kan sadaffaan wanti kun kan barbaachiseef wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irratti maal jedhee barreeffamee jira? Waa'ee koo jettanii na ari'atamtu. Biyyarraan godaan, qeerraan godaan, magaalaarraan godaan, mana kiristaanaarraan godaan. Garuu sodaatinaa. Duraan dursanii godaanee waa'ee godaansaa isinitti agarsiiseera. Naan fakkeenya godhadhaa narraa baradhaa. Harmee koo dubaroo Maariyam irraa fakkeenya godhadhaa. Ammaan gaafa deebi'ee dhuftu
biyya kiristiyaanotaa biyya Israa'el guutummaa naannessanii naannoftanii waliin hingeessanii ootii jedhe isaanii. Biyyi baay'een immoo godana jiran hiriira. Kanaaf yoo godaansi hordofan sodaannu waa'ee godaansaa eenyurraa barree waan ta'eef dubaroo Maariyaam irraa barreerra waan ta'eef Gooftaa Yesuus irraa barreerra waan ta'eef hin sodaannu. Yeroo godaansa keenyaa garuu akka yeroo godaansaa asirra ga'e sana maaloo na gargaari, maaloo na utumi, maaloo na wajjin ta'e, maaloo godaansarraa na baraari jennee immoo kadhachuu qabna har'a. Yoo dhufe immoo sodaannu. Godaananii waan ta'an jira. Inni arfaffaanii kan isaan godaananiif gadaamaatii adbaaraatii biyya Gibxii keessaa eebbisuudhaaf jedhachiitu godhaane. Gibxii keessatti adbaariin jiran dabroota cuubooti. Gadaamoonni jiran waan Gooftaan eebbiseef abbootiin amantiin madooshaa ta'an ciccimoo ta'an kan akka abbaa Phaawulii baay'itaawwiin jalqabaa bara 325 kan ba'an kan akka abbaa Inxoos monokseen jalqabaadhaan achii kan ba'an baay'een isaanii qulqulloon addunyaa mara biyya hundumaa keessa qooqa hundumaan kan lallabaa jiran kan bataskaana hundeessaa jiran kan akka Gibxi addunyaa irra jirtu biyya isaan keessa isaan dhaban hin jiru. Arabiifaan barbaadnaan, Ingiliffaan barbaadnaan, Faransaayinaan barbaadnaan, afaan barbaadanii addunyaa hundumaa ol ga'anii. Maaliif jennaan Waaqayyo gaaficha dhaqee gadaamicha biyyicha waan eebbise. Waaqa tolfamaa isaan qorachi keessaa waan balleesse. Beekaraa biraa yeroo hundumaan amma soomiin raajotaadhaa yeroo dhufu ji'a tokkoo fi bultii wayii soomu. Isheen guyyaa afurii jalqabaa sun waa'ee abbaa Simoon nama Qomeewwan nama biyya Gibxii keessaa seenaan tulluu buqqiseedhaaf hin kadhannaa isaati. Ilaalaa Gibxii keessa maaltu jira? Nama kadhannaa isaan tulluu buqqisu jiru. Maaliif achi dhaqee Gooftaan eebbiseera. Achi keessa naanna'ee, achi keessa taa'ee, achitti beela'ee dachee sana eebbiseera. Achi duwwaasuuti. Achi turanii gaafa galan Itoophiyaa seensaniiru. Biyyi addunyaa keessaa biyyi Itoophiyaadha adda. Mee iddoo gaafa sanaa biyya Itoophiyaatti gaafa achi galan gaafa achi dhufan Itoophiyaa keessaa gaafa darban sana lafa isaan hubatanii eebbisaan mee iddoo lafa sana caqasa iddoo baay'ee jiran keessaa tokko aanaa Qirqosii naannoo Bahir Daar iddoo jedhamu odola aanaa keessa ji'a 3 ta'an lafa isaan ji'a 3 ta'an san ejjennoo milla Gibxii maaramee dhagaarratti baqee jira. Dhagaarra jennaan dhagaan sun akka dhoqqeetti batte faanni ishee bitaan mirgaadhaa jira har'a. Kotteen harree isaanii sun jira har'a. Lafa Gooftaan irra taa'e immoo kaartaa Itoophiyaa ta'ee boocamee jira har'a. Tarii oolas keessa namni itti daawwatan jiraachuu dandeessu. Ragaa ba'uu dandeessu. Kanan sanitti mukan Waaqayyoon naaf iyyamee si'a lama dhaqee daawwadhee ija kun argeera. Seenaan sanitti maal jedhama? Kan inni keessatti maal jedhama? Maayyeet maa banna? Boori immoo abbaan ilaaluu barbaadda dhaquu dandeessu. Eessa ilaaluu gaafa dhagaa baratta? Iddoon sun lubinni jalqaba biyya Itoophiyaa dhufe taabota godhoon wajjin dhufe. Azaariyaas lafa inni fatu waan eegaa waan isaatti jira. Lafa yaaree waggaa sadii taa'ee duukaa isaa barreesse dhagaan sun immoo inni fakkaattee jirti. Uffannaa yaaree uffate kaabbaan isaa kaabbaa diimataan jira. Masqalii yaaree dhiyaaf waaqarraa gadi bu'ee kennameef waggaa 18 biyya Faransaayitti booji'ame. Eddasii booda kisiidhaan bara Abuuna Phaawulos deebi'ee dhufe fannoon sun ammaraatti jira. Biyya Faransaay waggaa 18 qaba. Lafti sun lafa seenaa addaa shawwala akka. Kanaaf Gibxi yeroo deebi'an mataa isaa biyya Itoophiyaa godhaniiru. Biyyoonni biraan ari'atan, biyyoonni biraan keessummeessan, biyyoonni biraan dhoosisan, bishaan dhoowwatan, midhaan dhoowwatan.
متعشر كبروا جبل الغبن ورقة كتيبها قالوا بيتوا كادن سنة توكو دوكا قوة هذا دبرا سلو سمي شوا إجوا باني تقلعي مانوت وقابوا بطاري كنتن ديوغا اسمو تعالي كراك دبرا والدبا قدامي توري وجي أجاب أكسومي توري تمرت كل رأي دم دبلبني دوبست يابتني بيجور يا بوتم ماشي بسني جيفتي كن يدبرو مارمي مو أسرات أبو كن نبغوستان قلني واقع يبي باتو جاي أبادو كتزير نما بيجور يا أمتو إيجا ساسرينغا فوراني مرمي لالني إيجي كريستيانو دباينا مارمي جدادري قلني واقع يبي باتو جاي أمني مارمي جنان قسامين يا أباد بين قلبي بتر مره ورا سيناشة ورا قلتاشة ورا قول ماشة مكاني مارمي جنان قسامين ماميكا كيس متبيه تور كارهم أسرات أبو دمتي كلا كنافي أي تبيه براد بيه جو كاتي نهو كنافي نمو تبيه الدنيا كيسات ور إلومنان ور لكم سنبج أبجاتني جا ور سنرتيامنا بيا الدنيا كيسا كنو يادس كنو صدات جسادرو كنو وجي كين كرورا كين أكمل قلبان إنجان كنو جنكني إثيوبيا قفادا أكمل كل شيء لفرا بلس لجبني والكيساني تاين قلبني ما جرم بيتوسن كم نجما تكتو إثيوبيا كيساني ولاجنا كم نجما كنمو قدامي جرو بسنا كيسا جرو لغا كيسا جرو وقا كيسا جرو أجتا علي نور كتر قدو نور كاكرا ركين نفجاسو هندت نام نجرن غلن نواقع يوتو إيه نجرن أبوتي كين ورا قدامي جرميدا ورا منمين أرموتا كين ومولا كين جارا ميك أدو يهي تركار قدامي كيسا كان أكاي لكالي ناتا كان نغا بورا بطن كان فتين سهرابا كان قلقلا جنا مكير قبو ثانيا ميك أدو يهي تركار كنماليس بي إثيوبيا كتابة كله كيس سيانة كبر فمدين سياشن تميدو إثيوبيا كنجر إندامت كيسا إسرائيل بي إسرائيل لبنت لغنى قدر لبنت وانجل لبنت راجعي موجد لبنت فنوك أكبر بي إثيوبيا نافن تاني جد أما إضامة تبر فمدين أما كان خراب دبر ميوان سيادة فنو ساكي مركز إثيوبيا كيسا إلاتين جل كبار إثيوبيا كيسا إني غافة براتو تسافتين إيغا ساكين سيكيسا أغايلة كيسا لاتين طوفون سنو إثيوبيا كيسا ويا كلا دمي كلامي دان سنو إثيوبيا كيسا وجوك مولتين أدول تواسا إثيوبيا كيسا وامي كتي دابسون إندا خناف بي إثيوبيا دا بيو تا دنيا راس أدى كان كاتي غافة قدال ساسن وفتان جادة واني Galani bakasa. Kanafu gimsa tugodanu sani malbarba kisa. Gadamati dajja chirasan episu. Karna badi. Biya gimsi kesa. Amma rasa kamaramini kallati muda betula. Kamana kashimulla. Mesena to konsulitini. Raga kabutama media dunya tikandar. Tokko. بركو أسقال جاتمي تو زيتون ماريامي دو جدمو ملتة تجيبتي ماريامي كلها تو كل أسقال سبت تميجا دومينيا إدو جدمو بتسكال دومينيا كل تيرنت ملتة كل أسقال تمي لما دينك دربيمو كيساتي كرا لتان تكادركم غدامي أسايوت جدمو رتيار كمتي كيسومات إني بركو سجل تمي لما شين أرقم تسو أدى كان ستاسين بيا فرنساي أكل زينا كان أجاني تيارة كابتني أجاني فيديو نورابني تمسافر
kallattii addunyaadhaaf raabsan. Eddasii booda kitaaba Ameerii jedhu irratti kitaaba Malaka jedhu irratti barreeffame fakkii sana wajjin ka'ee jechuudha. Kun seenaa jiraata. Gaafa sana nama guddumaatu arge. Viidiyoo waraabaa kan jechuudha. Kanaaf amma har'aatti Gibxiin keenya maaramee kiristaanota Gibxi keessaa irratti mul'attee itti in eebbisti. Maaliif jennaan yeroo godaansaa sana achi keessatti waa guddaan ishee mudateera waan ta'eef. Achumaan eebbisaniiru keessa bulaniiru waan ta'eef. Mee karaa dabraa shiftaan mirga gooftaatti fannifame sun baraa Gibxii keessatti kan inni waadaa seensifate. Baraa Gibxii keessatti kan inni waan gaarii hojjete geggeesse na yaadatu kan jedhe waadaa gama sana seenaa baay'ee kaasuun ni danda'ama fudhata waaqayyo. Kanaafuu waa'een Gibxii keenya dubaroo maaree namichi gadi karaa dabraa Gibxii keessa kiristaanota dhibbantaadhaan 20 caalan kan jiran harka caalanaa isaati. Garuu 20 sun Iskindiriyaa keessa jiraatan sun addunyaadhaaf ta'u. Maarree daasee maaramii gaafa dabiloo irratti abbaan ifeen bu'aa jedha. Maal jedheeni iddoo cubbuun baay'attutti iddoo qorumsi baay'attutti maaltu baay'ata? Arjummaan Waaqayyo, ajaa'ibii Waaqayyo, dinqiin Waaqayyo ni baay'ata. Achi keessa namoonni isaan miidhan acuutan baay'ee waan jiraniif inni immoo warra xiqqoo warra buleeraa ajaa'iba godha. Ajaa'ibii Gibxi keessatti hojjetamaa jiru dubbatamee jiru kan sirriif qeesiin achi Gibxiitti qaddasu digirii 2-3 qabu. Daakun achi keessaa digirii 2-3 qabu. Namni digirii qabne qaddasu achi keessatti barumsa addunyaa yoo jira. Monoksee achi keessaadha. Monkusinnaa qofa miti. Baay'een isaanii hakiima. Baay'een isaanii injiinaringii. Warshaa bebbeekamaan malli qorichaa bebbeekamaan kan kiristaanotaati Gibxi keessa. Lakkoofsaan garuu yeroo meseenaa qoradhaasi. Namoota daawwatee nama qoradhaasi. Maaliif jennaan Waaqayyo gaaficha achitti gadi bu'ee eebbisee adda isaaniif kenneera. Mo'icha isaaniif kenneera. Isaan wajjin jira osoo waan ta'eef galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf godaansi inni barbaada garfaffaan kan inni shanaffaa fi dhumaadha. Godaansi wanti barbaachiseef Addaam, Hewaan, ijoollee isaanii ilmoo isaanii gannata keessaa godaanan iddoo gaarii keessaa godaanan gara rakkinaatti gadi bu'an rakkina isaanii fudhatee rakkina isaa godhatee bal'ina isaaniif laachuuf iddootti isaan deebisuudhaaf jedhee godaana. Mistir godaansaa waa shanan kana kan biraa godhachuu hin dandeenye. Mee kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee godaansaadhaa kan barreeffame tokko isinitti hima. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 irratti waa'ee godaansa Gibxii keenya dubaroo maaramee yeroo dubbatu akka jedhe caafamee jira. Yohaannis jaalalleen gooftaa, Yohaannis jaalalleen Gibxi maaramee inni tulluu Qaraaniyoo jalatti iddoo hunda keenyaa bu'ee ala biraa waan hin qabaanne abbaa biraas waan abbaa manaas waan hin qabaanne ilaa mucaa kee ilaa yoo Yohaannis harmee kee jedhee iddoo hunda keenyaa bu'ee harmee isaa kan nu fuudhee galee harmee keenya kan nu fuudhee galee Yohaannis abbaan wangeelaa akka Museenii dhaloota hunduma kanaa bakka bu'ee gaara seenaa irratti tsillaatii hundumaa akka nuu fuudhu tsillaatii dhugaa tsillaatii jireenyaa Gibxii keenya dubaroo maaramii bakka hunda keenyaa bu'ee inni fuudhe Yohaannis mul'ata isaa keessa akka jedhee barreesse. Maal jedheeni? Dubartiin tokko nan arge. Dubartiin kuni dadhabbii qabdi turte. Yeroo isheen da'uudhaaf jettu bineensi jawwee jedhamu tokko ishee liqimsuudhaaf jedhee fuuldura ishee dhaabbatee liqimsuudhaaf jedhee nyaachuudhaaf jedhee fuuldura ishee dhaabbatee jedhama. Fuuldura ishee dhaabbate. Yeroo kana yeroo fuuldura ishee dhaabbatu kanatti yeroo fuuldura ishee dhaabbatu kanatti
dubartiin kun ifa uffattee jirtu, ifas baattee jirtu. Dubartiin kun urjoonni kudha lama mataa ishee marsanii jiru turan, addeessi immoo mana jala jira. Yeroo kana kochoon jiru biraa kennameefi gara lafa waraatti akka isheen baraniitu ta'e ilmi isheen deesse sun ulee siinqee sibiilaan addunyaa kana hundumaa qaxaqqatee kan bushu ture. Inni immoo gara samiitti ol fudhatame. Bineensi jawwee jedhame sun dubartii kanaa nyaachuudhaaf liqimsuudhaaf akka isheen jalaa baate gaafa argu afaansaa keessaa bishaan guddaa lolaa guddaa dukkaa gad dhangalaasa. Bishaan kun ishee haree fudhaa soquudhaaf. Garuu lafti immoo gargaartee bishaan sana liqimsitee dubartii kana oolchite. Bineensi kun dubartii kana haree ajjeesu waan dadhabeef waa tokko murteeffate. Kan inni murteeffates sanyii dubartii kana warra ta'an naa hubadhaa kana. Sanyii dubartii kana warra ta'an warra dhugaatti seera Waaqayyoo eegan. Ilaala, sanyii dubartii kana warra ta'an dhugaatti seera Waaqayyoo warra eegan, dhugaatti Waaqayyoon warra waaqessan. Waa sadii sanyii dubartii kana seera Waaqa dhugaatti warra eegan, Waaqayyoon dhugaatti warra waaqessan. Kana loluudhaaf jedhee galaana qarqara ashawaara jaajjee. Lakkoomsa 17:13 irraa galtu kan. Sana amma dubbadde kan mul'ata boqonnaa 17:13 irratti agarta. Sanyii dubartii kana dhugaatti warra Waaqayyo waaqessan, warra abboon isaa dhugaatti eegan loluudhaaf galaana qarqara cirracha irra dhaabate. Biya sarratti dubartii jechuun maal jechuudha? Amma namoonni baay'een seenaa kitaaba qulqulluu waliin beekne waa'ee dubartii maal jedhu? Yookaan nadheen jedhu Amaariffaan seeta jedhamucha. Kan heerumte, kan deesse jedhu namooti baay'een akkasumatti garuu hiikan dubartii. Maal jechuudha? Mee seera uummata sin deebise. Seera uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa 22 kaastanii haga 24 gaafa laal maal jedhee barreeffamee jira? Akkas jedhee Addaam gaafa Hewaan iddoo itti uumamte gara isaatti gaafa geessu kun lafeen ishee lafee foon ishee foon koo natti argamu na fakkaatu kan koo qaama koo edda jedhee kanaaf maqaan ishee Nadheenaa jedhamtu. Maqaan kan biraan immoo Hewaanaa jedhamtu jedhee jedhe. Amma gaafa sana Addaam Hewaanin beekaa jedhan. Addaam Hewaanin kan inni bara yoomiidha? Edda gannata keessa ari'atan waggaa 7 booddeedha. Kanaafuu nadheen jechuun sun maal jechuudha ree? Dhalaadhaaf dhiira adda baasuudhaaf malee dirqama kan deesse jechuu miti. Waan kana sirrii caqasee dubartii jedhee kanaaf maalamin kan biraa deessetti kanaaf ijoollee kan biraa qabdi namooti baay'ee waan jedhanii bansin adda baasuu barbaadu. Dubartiin jedhame sun dirqama deesse jechuu miti. Waan tokko itti dhaggeeffadhaa. Mee Amaariffaan dubartii jechuun maal jechuudha? Mee warra Amaariffaa bitatti mee Amaariffaatiin dhiira dhalaadhaa jedhame maal jechuudha? Dhiira jechuun wanta jechuu miti. Dhalaa jechuun yookaan dubartii jechuun yookaan nadhee jechuun seeta jechuu miti. Waan tokko asitti dhaggeeffadhaa. Fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti yookaan dhaabbati tokko maatii keessan galmeessu jedhu dhalaaf dhiira adda baasaa naa kennaa yoo siniin jedhe. Yeroo barreessu immoo Amaariffaan seet wanti jedhee barreessa yoo ta'e. Mucaan xiqqoon waggaa tokko dhalatte mana keessan keessa jirti yoo ta'e maal jettanii galmeessisiistu?
Seeta deegarbeessanii egaa mucaan sun erumteetti mucaa qabdachuu taate egaa Amaariyaa taphaa jechuudha addatti isaa labaasuudhaan malee kan deessa jechuudha. Kanaaf turgumiin seet jedhu sun kana qaba. Hubadhaa. Karaa adda biraa ifoomfattee jedhe. Ifoomfattee jechuun ayyaana Waaqayyoon guutamtee kennaa Waaqayyoon guutamtee qulqullummaadhaan guutamtee nan argichaadha. Akkuma qulqulluu Gabri'eel gaafa misraachotti maal jedhe Luqaas 1:26 kaasee yaa maarami gammadi Waaqayyo si wajjin jira humni Waaqayyo abbaa si golboofaa afurri Waaqayyo sirra bulaa ilma Waaqayyoos ni deessa ayyaana argatteetta gammadi jedhe ibni jedhe sun kanaa urjoota 12 ishee marsanii jiru argee jedhe barattoota 12 jechaadha. Addeessa millee jira jedhe Yohaannis cuuphaadha. Ifa baattee jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos hin baattee jechaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos eenyudha? Ifa addunyaa kanaaf jira jechuudha. Inni yaalan birhaan jedhe saamira waan ta'eef isaadha. Inni isheen baatta inni isheen deesse mucaan sun ulee siinqee sibiilaa hin dabne qabatee addunyaa kana hundaa kan butuudha jedhe. Fannoo isaa baadhatee fannoo irratti fannifamee fannoo kanaan addunyaa hundaa kan butuudha. Hiikisaa kana. Kochoo jooraatu kenname kochoo jooraa kana qabattee bagadhiite jedhe. Kochoo jooraa jechuun misraachuu hima ergamaa Waaqayyooti godaansa kan agarsiisu. Gargaarsa ergamaa Waaqayyoo ishee faana jira ture yeroo sana kan agarsiisu. Jawween liqimsuu barbaade jedhe. Jawween liqimsuu barbaade jedhame sun tokko Daabiloosiidha. Jawween ni jedhame sun isa qulqulluu Mikaa'el jechuun samaa irratti wal lolanii qulqullichi Mikaa'el injifatee samaa irraa gad darbatee gara qorxootti gadi bu'e Daabiloosidha galanni maqaa isaatiif haa ta'u Daabiloosidha galanni maqaa Waaqayyootiif haa ta'u xuruu kana ni gadha qulqulluu Mikaa'el injifatame sagad darbatame sagube sana jawwee baratame jedhamu Daabiloosi yookaan seetana isa jennu sana Daabiloos jechuun afaan warra Ibraayistii afaan warra Giriikiin immoo seexana jedhama. Akkas jechuun ulfina isaa kan dhabe kan kube kan nama dogoggorsu sana tokkos Daabiloos inni janna zandoo kan jawwee tokko jedhame sun Heroodoosi isa seexanaaf qodaa ta'e ijoollee kumaatamaa badduu baasee fite giiftii keenya maaraa immoo Sahaariyaa ta'e Heroodoosi lolaan afaan keessaa ba'e jedhama loltuu isaati. Akka isaan warri sabaa sagaliidhaarraa waa'ee gooftaa keenya dhachuu akka dhaga'e ijoollee jalqabaa badduu baasee macheessiise. Gaafa sana ijoolleen afaan sadi duwwaan eenyuma isaanii warra afaan sadi tokko Yohaannis cuuphaadha. Harmee isaa fudhattee isa baratteetti baraawaa seenaa biifaatti baratte lammaffaan gooftaa Yesuus Kiristoosidha dubaroo maaramiin baadhattee gidduutti godhatte sadaffaan eenyu atiira sadaffaan eenyu Naatinaa'eel isa mormeessa gaagura keessa muka harbuu jala isheetti waan ta'e warri kan gadhuudhaan maricha kanaafuu gaafa sana barbaade bara qulqullummaa deemanii fulbaana 8 Zakkaariyaasiin dhalate dhiigi isaa waggaa 70 qofa Yohaannis fide. Egaa waan ta'an sana bara sana ta'e amma dubbachuun ga'eessaniif yeroo qabnu waan ta'e garuu giiftii keenya dubaroo maaramiin gaafa isheen Gibxitti godhaa loltuun duukaa waliin loltuun waan duukaa waliin karaa gadhiisanii daggala keessa deemaa turan. Kanaafuu lolaan darbasu afaan jabee keessatti ajaja Heroodosiidhaan loltuun duukaa waan kana agarsiisu. Beekan biraan lafti gargaartee jedhe uumamni lafarraa gargaaranii gifti maaranii sariitiin gargaartee leenconni lafarraa gargaaranii mukeen gargaaranii kana keessumaa keessatti dhagaan gargaaranii
gaafa galaana ce'uudhaaf jedhan waan ittiin ce'an gaafa dhaban abbaan doonii birrii kafaltan malee sireen ceessu gaafa jedhan ajaa'ibaan dhagaa waame inni mucaa ta'ee argame garuu waaqa addunyaa uume dhagaa uume ni ta'e dhagaan nooraa ta'ee isaan ceesise kunuma lafarraa wanti baay'ee kaasuu danda'a amma tuqeessuu hin danda'u garuu sana keessa tokko duwwaan sirriitti mee sariisa deemtii gargaara karaa isaan irra ba'anii karaa doggee isaan irra ba'anii yeroo loltoonni duukaa bu'an kirrii ishee dhatte akka dambe dandabarre fakkeessite yeroo deemuudhaaf jedhan ajajaan sun utoo sirra baanu ta'emmaa yoo kirriin kun hin argamu asirra jiran beenaa deebi'aa jedhanii gargaarte karaaf dabraa qilxuun gargaarte qilxuun kun amma raaftu jirti biyya Gibxi keessa dhaqanii daangaa sana yaabbatanii yeroo qilxuu jala dhaqanii ciisan aara galfachuuf gaafa jedhan loltuun bira ga'an gaafa godhan dhaban akka Gibxi hin seenneef Gibxi keessa waaqa barbaade caccabee iyyaa jira namni jeeqamaa jira amma garuu qilxuun jala gaafa ga'an gaafa gooftaa hubatti qabu qilxuun sun bakaa jennaan banamte ittoo lixani eenyufaa Solomeen harreen isaanii Yoosef dubaroo maaramiin gooftaa ittoon seenan hin cufamte yeroo bira ga'an waa tokko hin jiru ija keenyaa hoo asimaatiidhaa hoo jedhanii yeroo isaan sammuudhaaf jedhan hararratti keessa teesse yaa Waaqayyo galata kee yaa Waaqayyo galata kee hojiin kee biqila jetti amma ganama gaafa turraan hin ka'in simbiroonni hin daakkoon uumamni gambaraan yeroo sagalee dhageessanii akka galata ta'e beektoon misin nu dursanii galata dhiyeessu sagaleen isaanii dhaga'amutti hin beekamne malee harreen galata dhiyeessite yeroo deeman garuu hin jiru turoonni akka hin eegneef magaalaa keessa ija guddaatu ta'aa jiru waa'ee keenya arganii iyyaa jiru fakkaata nutti duuru dhuman jedhanii nu kutuun jedhu fakkaata ofirra garagaran jedhe sokkan eddasii boodachi keessa yaa'anii qilxuun sun hanqarraa jirti daawwatamu maal jedhamte daawwatamu qilxuu maaramii jedhamti isaa daawwatamu qilxuu maaramii የማርያም ዛፍ namni qoricha dhaqee irraa utuu qotu utuu irraa follofatu googuu geesse jennaan sibiilatti naannessanii sibiila naqamtee dhaabattee walitti qilxuu bira marraa kunoo uumamni lafarraa akkas gargaara waa'ee godaansa Gibxii keenya dubaroo maaramii yeroo sitti qabu kan oggaa sadii ji'a ja'a waan ta'eef salphaadha mee garuu waan tokko isinitti yaa Gibxi Waaqayyo duumessa ariifataa yaabbatee gara biyya keenya dhufa waaqa tolfamaa kee caccabsa inni jedhame sun ardii Afrikaati Gibxi lafa gooftaan godaanuu dammoo ardii Ishiyaa mee Ishiyaa keessaa ba'anii Gibxiin dhufuun mee warri gaartaa dheettan mee warri barumsa addunyaa bartan mee tilmaamaa yoo xiyyaara malee danda'amaa jiran mee akkamittiin ce'an garaan malee tareenan sana mee akkamittiin darbanii garboo Indiyaa sana mee jedhaa yaada amma yeroo Yerusaalem irraa Israa'el irraa ardii Ishiyaa keessarraa Gibxii dhufan qaba jedhu salphaa isinitti hin fakkaatu magaalaan kanaaf kana Gibxii waan walitti fakkaatu cimaadha guddaadha mee akkamittiin dandeessee deebisee laata dheebuu sana beela sana yeroo bona aduu sana yeroo gannaa bokkaa sana akkamittiin mucaa kana baattee dandeesse laata mee yaadadhaame har'a addanaa kaatanii magaalaa kanarraati gara koraa magaalaa seequmaa sana ge'uudhaaf daa'ima keessan baattanii dadhabdanii har'a addanuma manaa kaatanii gabaa dhaquudhaaf bajaajiin barbaaddanii jirana ofii maan deemtanii mucaa baachuu miti abeet mee yaadadhaa godaansa sana mee yaadadhaa isa iyyuu karaarra miti allayyaa keessa caakkaa keessa lageen keessa galaanatti akka malee gadi booni qoraatisa mee yaadadhaa yeroo godaansi tokko dhufu waan namarra qabu mee yaadadhaa yeroo darbii keessa yeroo lollaamaan ture namni qeerra magaalarra gaafa godaan mee yaadadhaa waan ture mee yaadadhaa ilmoo keessan
kan ammare fuudheessanii qirdanii ajjeesuuf jedhaa wal waan ta'eef fudhaa baqadhaa jedhanii dhuguma dubbisiin qabaa dhuguma dubbisiin tolaa dhuguma mee yaadadhaa si qayyii qabu. Giftii keenya dubaroo maaranii hunda caalaatti firii waan jaalladhu irbaata jireenyaa Kiristoosin akkasitti godaante du'arraa waan hambisiisan. Kanaafuu firoota Waaqayyoo seenaa kana barachuun waan nu barbaachisu guddaan yoo gorgodaasii dhufe giftii irraa barreera gooftaa irraa barreera Maatiyoos 11:8 munarraa baradhaa waan jedhe hojiidhaan kan inni hojjetu barsiisaan irraa barachuun dirqama keenya waan ta'eef akka irraa barannu. Inni lammaffaan yeroo godaansa isheetii kana fulbaana 26 haga Hidaar 6 yaadata. Yeroo kun maal jedhama? Zamana Tsigee jedhama. Zamana Tsigee jedhama. Tsigee jechuun abaaboo jechaadha. Abaaboo kan daraaraa baay'eetu mul'ata yeroo kana waan ta'eef abbootiin amantii yeroo kan daraaraa kana bakkee irraa ilaalanii safiree namaaf kennu sa'aabni nama tolu kana ilaalanii waa'ee giftii keenya maaramii akka yaadannu zamana Tsigee jedhanii ka'an bara abaaboo giftii keenya maaramiin abaaboo bareedduudha. Abaaboo urgooftuudha. Abaaboo firee jireenyaa nu laatteedha. Abaaboo malee fireen argamuu hin danda'u. Kan nuyi nyaannu, kan nu uffannu, kan nuyi ittiin mana ijaarrannu yoo abaaboon dura ba'e malee fireen isaa argamuu hin danda'u. Abaaboon jireenya keenya Kiristoos kan maaramii nu deesse. Abaaboo dhugaa taate ija dhugaa ishee taate Kiristoos. Kiristoos irbaata jireenya keenya foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa kan jedhe kun isheerraa argame. Quddaasee maaramii gaafa sanbata guddaa lakkoofsa 7 abbaan Efreem akkas jedha. Quddaasee maaramii gaafa sanbata guddaa lakkoofsa 7 irratti abbaan Efreem akkas jedha. Yaa maaramii abaaboon foolii gaarii firee gaarii nuu laachise siidha. Fireen sirraa argame immoo ilma kee Kiristoosidha jedhee hiikee jedha. Kanaafuu yeroo kana keessa yeroo godaansaa kana wayyaadatu tokko ati rakkatteette, dheebotteette, gidirteette, dhukkubteette, shiftaadhaan doorsifamteette, nagaa dhabdeette. Maaloo haadha keenyaa haati rakkina agarte, namni rakkina arge, rakkina namaatti garaan jabaatu. Gidiraa beela kootii, dheebuu kootii, dadhabina kootii, rakkina keessa na yaadadhu narraa dhibamsiisi. Na oolchi jennee kadhachuu qabna. Abbaan dandeessanii soomii kun soomii dhuunfaati dirqama qabu. Abbaan dandeessan sooma. Barakata guddaatti argatanii kan itti yaadaan duukaa godaannu. Abbaan dadhabdan immoo guyyaa 2-3 kana keessa subaa'ee galaa kadhata. Subaa'ee kana keessa galanii gaafa kadhatan deebii cimaa argatu. Waan baraan jedhina rakkina kee gaafa sanaa yaadatu jedha. Beeluu gaafa sanaa dheebuu gaafa yaadatu beela na oolchu, dheebuu na oolchu, rakkina na oolchu. Nan beelee beela na baasu, nan daaree na tu'u, nan dadhabee na cimsu jedha. Kadhannaan itti maaramee nutti argamu ta'uu damma darbalu faana ta'uu osoo ati